Kanaan dura hireedhaan ana fadhoorraa ku hidhatatee kan walitti nu qabuu danda'u mucaa kana qofaadha. Geera amma yeroo xiqqoo tafa. Browserin face dubbiseera. Bah maal dhufeenu dubbisee beeku. Gofaama keenya jirra ammayyuu. Kanis obboleessa koo. Ittaansee harmee koo. Sitti miidhagame. Kanaan dura waan baay'ee jedhee si sobeera. Si sobuu waan ta'an ofii koo sobaan ture. Garuu sun immoo karaa gaarii miti. Nan milkeessine arga. Kanaaf dirqama gara mana barumsaa deemee barumsa barachuun qaban si. Amma karaa deemuu gara kana deemuu barbaada. Haruma. Utuu natti nimin karaa deemuuf qophoofte ati. Finfinnee biyyan beekne biyya bal'aa sana keessa deemtee kumaa eessaa barbaaddee argita. Moo ati sachumaan deemtee baddeena jalaa fuufi. Harmiyaan mucaa xinnoo mitiif kan Finfinnee keessa deemee baduun. Nan barbaadaa nan argadhaa miilla isaatti kufeen dhiifama gaafadhu. Yoo na dheekkame naa dheekkamu yoo na reebes naa reebu. Hiree ke jiradu Hiree ke rakadu Wali wajjin taane jaalalli fiinine firisaatu nargine deebine facaane. Taka kodanne fudanne ofida damne tu alagada planne Hiree kenya taka kodanne fudanne ofida damne tu alagada planne. Harmee anuu qarshii ma jirtu xinnoo ishee walitti qabadhee deemee kumaa barbaaduu laatan jedhu Finfinnee. Maal? Finfinnee biyyan beekne biyya bal'aa sana keessa deemtee kumaa eessaa barbaaddee argita. Moo ati sachumaan deemtee baddeena jalaa fuufi. Harmiyaan mucaa xinnoo mitiif kan Finfinnee keessa deemee baduun. Nan barbaadaa nan argadhaa miilla isaatti kufeen dhiifama gaafadhu. Yoo na dheekkame naa dheekkamu yoo na reebes naa reebu. Na dhageessa siif hin eeyyamu hin deemtu. Ati deemtee achumaan na jalaa baddee ani ija tokko qabee akkan ija tokkoon boo barbaaddamoo dhibee koo wajjiniin akkuman tasa obbaafadhu barbaadda. Kana filannoon kee kana fedhiin kee. Waa'ee obbaafachuu maaltu fide abbaa Hiree as keessa? Maaliif gargar faffacaanee jiraannaa asitti maa qofaatti rakkannaan jedhe malee waa'ee obbaafachuu maaltu kaase? Hin ta'u hin deemtu. Ela kanaa mannaa barumsa kee irratti naa jabaadhu. Qormaanni qaqqabaa jira.
sirriitti jabaadhu qayyabadhuuti qabxii gaarii fiddee bakka gaarii naa qaqqabii kana hawwiin koo. Kan kana darbee waan biraa maalan barbaada? Harmee waa'ee barumsaa yaan gorsa dabalataa eenyurraa iyyuu hin barbaadu. Kana natti himuus hin barbaachisuusi. Maaliif akkan baradhu sirriitti hin beekaa? Baradhee maal gochuu akkan barbaadu sirriitti hin beekaa? Kanaafidha kanan cichee barachaa jiru kun kanan dubbisaa jiruuf. Waa'ee kumaa immoo kana sitti kaasee fi gidduu kana xiqqoo waan na yaachisee fi hiriyyaan koo sun argeera waan naan jedheefidha. Dhugumatti akkanatti na yaadde. Hello. Hello lattuko. Hiriyyaa koo ishee ganama. Akkamitti si dagadha? Si dagadhee eenyuu yaadachuuf? Lattuko. Akkammee ati? Nagaadha? Fayyaadha. Jira maaliin bada jetteeti? Hiriyyaa ko. Dhugaa jette. Nagaa qabaate akkam jirtame? Ishoo. Baga jiraatte. Barumsi akkamsitti jirame? Haa ta'u. Ishoo jabaadha. Maal akkam goonee dagannaa isa ganamaa? Isa ijoollummaa kennamu. Inni maa waan dagatamuu miti. Gaafa rabbii jedhee qaamaan wal argineetu waan baay'ee taphannaa. Lattuko. Na dhaga'i. Wayisii rakkisuufiin ammasiif bilbilee. Lattuko. Ilaa akka naa godhu. Nagama. Meedhisi. Nagaa maaltu jira jetteeti gara sanii. Barana bar du'arraa oole. Du'ee oolee siin jedhe. Abdiin na ajjeesee oole. Abdii dhakaa. Waa abdii lama jira moo? Isuma abdiin kiyya. Na ajjeeseetii oolee siin jedha. Dhugaa? Maal na caccabsee nama madeessee hospitaalatti ciisaa ture. Hospitaalatti yaalamaa ture siin jedha. Intala fokkuu baadiyyaarraa dhuftee takka. Isii jaalateetu. Sababa sanii fida na ajjeesuu fi kunoo mana yaalaa seenee bahee bar yeroo baay'ee ciisaa ture mana yaalaa keessatti. Dhugaan siin jedha. Garuu inni isheen mucaa ishee balleessuuf kaate kun rakkoon ishee maalidha? Seenaan isaa dheeraadha dooktar. Hawwanii hawwii ofii dhabuu. Hidhatanii qabuu dadhabuu. Haqa ofii dhabuudha dooktar. Meetiin homaa tokko gootee hin beektu balleessaa nanadha. Warra akka qullaatti na hambisan. Warra dhugaa koo hatan. Warra ittiin beekaman immoo harkaa nan fudhadha. Anis tokko isaanii murtoof dhiyeessa. Hawwii isheen hawwite. Jireenya wal qixxaataa. Jireenya irraa hafaa sana kana boodan argatti dooktar. Naan fidammu. Karaa kamuu haa ta'u anis nan jijjiirama. Karaa kamuu haa ta'u dooktar. Anis akkan hawweetti dhugaan koo akka fudhatameetti ibsaa gaanii keessaa ta'e nafu. Hin deebi'a tokkoon tokkoonsa. Garuu mucaan kun kan kee qofaa miti kan isheetis. Haa ta'u atis amma dandeesse xiiqiin otoo hin taane jaalalaan ishii amansiistee jijjiirsisuu danda'uu qabda. Tole dooktar. Tole akka tasaa garuu ishee waan tokko murteessiteetti anan dooktar akka nan dhossine.
waan isheen gochuuf jettu dursi natti himi. Tole, sittan himu. Adiraa homaa tokko Garuu- marsiin. Aniif ati akka wal beeknu. Atis akka hin dubbanne, ishiinis akka hin dhageenye. Dubbadhu doktor. Tole. Galatoomi doktor. Fadhu. Amma waa akkana ooltuuf hin barbaade lattuu ko. Inni gara harommayaa deemeera. Isin bira dhufeera Harargee. Harommayaadha. Naa hordofi adaraa kee. Akka naa hordoftuuf hin barbaada. Naa hordofii siin jedha. Hin beeka. Obboleettii isaatu natti hime har'a ganama kunoo. Obboleettii isaatu natti hime. Adaraa kee naa hordofi. Hundumaafuu waliif bilbila. Lattuu koo siif hin bilbila. Ila lattuu koo. Keezichi mana murtii jira waan ta'eef hagammaa waan hin xumuramneef sirriitti naa hordofi achumaanis baduu waan danda'uuf. Miliquus waan danda'uuf sirriitti duuka naa ba'e. Adaraa kee naa hordofi. Tole riyyaa koo tole lattuu koo. Maatittis nagaa naa dhaame. Rakkoon qabu jabaadhotis barumsa keenya. Hayyee sirriitti naa hordofi nagaan oolu. Gurbaanan. Harmee taa'ime. Maa inni immoo sin barbaada akkuma nama guddaa silaa isaan fixxu. Maa inni immoo maana barbaadde? Harmee maaliifan si barbaade beektaa? Maa inni maaliif? Amma yeroo murteessaa irra jira. Yeroo akkasii keessatti immoo fedha koo qofaan waa murteessuu irra si wajjin yoon mari'adhe wayyaa jedhee si barbaade. Anammaa yoo yuunivarsiitii iddoo fagoo na ga'e deemuu hin barbaadu. Tokkoffaa siin addanatti si dhiisee biyya fagoo si biraa deemuu hin barbaadu. Akkam maal jechuu barbaaddeetu naan galle? Harmee na ficcisiisi kaa sitti maan jira. Tokkoffaa akka ati amma jirtu kanatti si dhiisee sirraa fagaachuu hin barbaadu. Lammaffaa immoo fakkeenyaaf yoo fagoo na ga'e amma gatiin geejibaa jira, gatiin kooppii jira, kan saamunaa jira, kan waa meeqaatu jira. Qarshii amma kana hundumaa eessaa fiddaatti? Afachume asuma yuunivarsiitii Amboo yoo si qaqqabee hoo? Utuu akkas ta'e immaa aniifati wal arguu dhabuu dhiisuu dandeenya, kan geejjibaa baasuu dhiisuu dandeenya. Garuu isa minaan kan na yaachise yoo yuunivarsiitii iddoo fagoo na ga'ee akkam goonaasa jedhudha. Dhugumaa naaf yaaddeetu moo rakkoo biraa jira gurbaanana? Maa inni waan sanaa galaan jiru? Kanaafuu maal haa ta'u jettaree? Maaloo iyya jetta? Isuma sitti haasa'uuf jedheem ani maalan yaada itti fakkaate?
qorumsa sabaranaa kana fudhachuun barbaanne. Na dhukkubaa jedheen bara dhuftutti dabarfadha. Sana booddee waggaa tokko kana guutummoo hojii oliif gadi deemee hojjedheen qarshii na walitti qabadhu immoo fideessitti kennaa. Walitti naaf qabdaa. Achi booddee wantootuma addaa kan tiraanspoortii, kan kooppii, kan saamunaa hundumaa na danda'a. Baragar kaampaasii deemaa jira. Sholeen cako ati moo yaadni ati yaaddu moo? Abdi? Akana mana ndanjo. Oh my God. Hey. Kurang jura mana God? Kirta. Naga kita? Naga. Akam. Mayana? Jirra. Abdi, mana tu nufte? As bulchiinsa bira dhimma hojii dhufe. Okay. Seeraa hojii. Oh, maarree iddoo ta'e wayii deemnee. Yaa bakka dhugaatti jira. Marraa dhagakkee. Ela ani ate barumsa kee addaan kuttee hojii humnaa hojjettee qarshii kuufattaan immoo ani immoo galgala taa'ee si harkaa goora. Eeka sayyuu qarshii tokko keessaan balleessu. Qaba afaan kee. Hin qaanuftu xinnuma ishii maal ani akkamumatti na yaaddoo fi sammuun koo tokkoyyuu kan iyyaanni sitti fakkaata. Akkamitti na laalteen jedhe. Ela lammata jecha akkasii afaan keerraa dhaga'uun barbaadu sitti beera. Sammuu sitti mo'arme. Waan kana tolee naan jettu taanaan fidikaa qarshiin ittiin yuunivarsiitii deemu fidikaa kan tiraanspoortii kan kooppii kan saamunaa fidikaa hundumaa isaayyuu maaliif hin hubattu ati waan asitti haasaa jiru an dirqama akka nama waggaa 45 tokkotti yaaduuf waggaa 45 lafa kana jiraachuun dirqama miti 18 iyyuu ga'aadha an jaalladheesti fakkaatee arme kana kophee tokko waggaa 2 baradheef yeroo hiriyoonni koo jijjiirratan yeroo hiriyoonni koo uffata jijjiirratan kophee jijjiirratan natti dhagahamuu dhiiseeti anaan anis dhala namaati yoon jijjiirradhe natti tolaamanis yoon uffata 2-3 uffadhe yoon kophee 2-3 kaadhe natti tolaama tun akka isaanii uffadhe tun akka isaanii anis jijjiirradheeti ati garuu nan hubattu harme maal taate dhiiseera nu hafachuu dhiiseera seera nan deema mana barumsaa eessayyuu naa ga'u deemeen baradha. Dhuguma keeti? Eessa dhuga? Eessayyuu eessu qaqqabe barumsa kee itti fuftaa? Deemeen baradha. Jecha kana lammata afaan keerraa dhaga'u? Hin dhageessu. Kanuma naa mirkaneessi. Dhageessaa qaboosa kanan barbaada. Qaboosa laafaan barbaadu. Tolee dhiisaatiin boo'inii nan deema eessayyuu haa ta'u deemee nan baradha. Sinibu deemee barachuu qofayyuu miti. Barumsa kooti tokkoffaa ba'een akkati natti boontuun si godha. Isa dhugaa. Eebba koo irratti sin argamtaa. Kumaan sin argamaa. Maatiin keenya walitti sassaabama. Tokko jettee jalqabda jireenya gammachuu. Dogoggoraniidha tun hin beekiniidha kana sagalee ol guddisee taaseef. Dhiifama. Atoomaan balleessine dhugaa keessa kee jirutu iyyisiisee si dubbachiise malee balleessaa tokkoyyuu hin qabdoti. Carraa keetu hiriyoota keetii gad si oolchee yeroo hundammoo akkan wajjiniin dhiphattu si taasise. Omaa miti hundumtuun darba garuu. Waliin darbin hin jiru. Inuma darba. Wanti fedhee dhufu malee barumsa kee waggaa tokko addaan hin kuttu. Jabaattii naa baratta. Anis amma ati hojii humna hojjettutti olii gada kana jalaa dhamaatuun barbaadu. Ofii kootiin akka jireenyi na dhamaasetti olii gad dhama'een si barsiisan mako. Kun immoo waadaa kooti.
maaliif aduurra taa'ellee waan gurguramu daldalessaa ta'u waan fedhe waan barbaade haa ta'u gurgureen si barsiifadha ilma koo. Bagumati kanaan naa geesse malee barumsa kee abadanaa kaddaan hin kuttu. Waadaan sii gala. Akkamni nagaa keessa. Nagaa akkamati? Ajaa'iba dhugaa si arguun koo baay'ee na ajaa'iba dhugaa. Anuu si arga jedhee yaadne dhugaa. Waanuma yaadamneedha dhugaa. Akkam? Nagaa sun jira. Kabaja. Nagaa jira. Waa sirraa bareedee nagaa. Siinillee akkasuma sirraa bareedeera. Hojiif biizii ta'e xiqqoo of ilaalle. Okay. Nagaa maatiin nagaa. Hunduu nagaa isaanii. Faaziriin fa'aa. Fayyaa isaaniitti dhugaa. Abbaan koo as keessaa hojjeta. Faamiliin kollee as keessa jiraatu. Hunduu nagaa isaaniitti. Eeyyeen. Nagaa dhimma qaban ankee maatiin akkam nagaa isaaniitti. Nagaa jiranii. Okay. Anumaatu hojiidhaaf jalaa biizii ta'eeti malee nagaa jira. Okay. Akkam biyyi Firaansi kun? Firaansi biyya guddattee. Yaa. Biyya baay'ee namatti toltu. Yaa. Bareeda. Okay. Naguma dhuftee addana. Hojii Firaansitti amma Afrikaanota muraasa wayiitiif hojii moodeliingii irratti akka hojjennuuf sumaaf anillee carraa argadhisaniin biyya faata akka buuse jedhee moroof naannoo biyya kiyya irraa naannoo koo fudhadhee riisoorsiin baay'ee guddaan as jira waan ta'eef saniif dhufee kana dura Jimma deemee Wallagga deemee as gara naannoo Harar kan ammoo yuunivarsiitii Haramaayaa irraa waa guddaa argadha jedhee as dhufee bulchiinsa seenii gaafadhee baay'ee haala gaariidhaan waan sappoortii goonaa si bira jirra naan jedhan isaan bira yeroo gadi ba'u si arge. Allee namanne bargaafas si arge. Dhugaanis si arge yaannee amsa haphee bareeda gammadeera gara. Akkam re'aanii moodeelingii kanaaf. Nan taa'e. Maal jettu? Maal jettu immoo? Achuma dirreerra wallaallaga. Amma eessa qubatteerta ree? As Harar qubadhee. Okay. Gastaawusii Harar qubadheera. Hindi deebi'a. As deddeebi'a waan ta'eef guyyaa muraasa keessatti ijoolleen akka dhufanii dorgomanii beeksisa baafna. Kana booda yeroo baay'ee deddeebinee wal argina. Atis na gargaartee yaada. Si'a tokko gaamana fa'aa dhuftee fa'aa addaas hin barsiisamena. Yeroo yoo argadde hin dhufaa. Ta'uu baannaan atumti nagaa naa kenna. Tole. Hiriyaa amma hin deemu. Armin. Kaboko. Tutte? Isho. Ma tutte a me. Asu kararra ture. Silaa naa kan otoon qabaadhe ndaanqoo jedhee waan gaarii tanan si gaggeessuu qabaayyu. Maali Armin? Yoo karaa isaa isii ilaallee sin daakkoon kanuma kana nyaattee daakkoo taate. Karaa biraan daakkoo makuun kanuma naa qale. Silaa waan jettuun dhabdu kootu mee. Turi kana isa jalqaba dafitee nufaati. Boodhiis ishee ofiteera nu hojii dhabnaan itti gale. Kootu mee qaboo kwaati immoo. Waa tokkoon tukkiin jettee amma immoo. Dhiisii kootuun siin jedhe.
Jirta. Akkam. Nagaa. Akkam. Abboo sibbaa. Abboo namni lubbuun jiru wal argaa ka jedhan sun dhugama. Ajaa'ibuma dheengadda bar waa'ee kee kaasee qaranii san argee. Isaas hin baatere. Dhiyooma dhufee hojii asii qaba. Akkasii. Nagaa. Akkamati. Abboo si bareedeera. Rifeensa kana si jijjiirre. Maal jijjiirre jettee akkamati? Nagaa. Fayyaa. Maal hojii asii qabdaa? Xiqqoo asii proposal wayii galchee isa gaafachuu dhufe. Amma ba'aa jira. Akkamati garam deemaa jirtu? Anis dallaa ba'aa jira. Kootu kaawwatee mi'a sooframee kootu hin qoratan. Audi. Maal gurgurtee akkamitti wal argine ajaa'iba. Oguu ajaa'iba. Ni haga amma abjuunatti fakkaataa jira bara akkitti wal argine iyyuu. Nama biyya ormaa keessatti wal argitee wal barteen asitti immoo dhuftee wal argitu. Hedduu gammadeera maraaf. Tasa si argadhee yaadeen beektu. Inni akkasuma dhugaan siin jiru. Akkamati. Nagaa jira kun. Nagaa jira. Ijoollee sunoo nagaa ijoollee yeroo sana Paarisitti wal argine sun ijoollee si wajjin turan. Hundi isaanii nagaa. Yaa isaan nagaa jiranii hunda isaaniitu achuma dhiisee dhufe. Ani Faransaayitti carraa ijoollee Afrikaanotaati carraa wayii nu kennanii hojimaa. Yeroo achi jiru san teennee hin taphanne anillee ariifadhee si jalaa fiigaa ture. Hojii moodelingii hojjetaa ture. San dhagaheera. Moodelingii hojjetaa turte. Anillee biyya kiyya bakka bu'ee isaaniyyuu naannoo kiyya irratti hojjeta jedhee irra na dhufee ijoollee moodelingii waan akkasii yaalan akka itti dorgomsiifnee ambaasaaddara aadaa seenaa afaan keenya beeksisan akka biyya Oromaa dhaqanii nu beeksisaniif. Amma dorgommii san qopheessuuf kaampaasii yuunivarsiitii Haramaayaa dhufee bulchiisa dubbisee proposal wayii kan itina kanas itti dabali jedhee kanas si gargaara jedhee na gargaaran wayii isa fitadhee yeroo ba'u tasa si arge dhugaa malee si arge jedheetu yaadeen beeku. Nama ajaa'iba. Hojii immoo hojii gaarii hojjechuu jirta. Yeroo sanis barbagee ture akka ati hojii akkana hojjettu. Timaatima si wajjin garuu yeroo argannee illee hedduun asufne ture waan guddaa hojjechuu jirta. Kanumaaf kanaafuu si gargaaru kun waan salphaa miti. Isumaaf fiigaa jira. Si gargaaru yoo jiraate. Na gargaara. Wal gargaara. Amma si argeemi na gargaarta dhugaa. Hojii guddaa hojii uummataa hojjetaa jirta. Kanaafuu dirqama qabna nuti bira dhaabbachuu. Akkami garuu. Nagaa jira. Nagaa jira. Hundinuu nagaa jiranii. Gaarii galata isaa. Namni gargaaru tokko godhachuu danda'a. Anis hiriyoota kiyya wajjin waan makaa walitti qaqqabanne tan walitti buusne biyyatti gallee amma haala jijjiirama dhufaa jiru kan irra dhaabbannee waa hojjenna jennee yaadne isa saniif amma odeeffannoo tokko fudhachuu dhufe. Akkana investora ta'e akka ilaalee jedhu. Kophaa kiyya illee miti hiriyoota kiyya wajjin. Haa ta'u. Dura amma namni baay'een garana dhufee waa hojjechuuf illee yaadu ture beekta baay'ee sodaata ture jechuun akka dhageenyutti kaanis kanatti fakkaatutti wanti jiru baay'ee rakkisaa ture namni akkasuma abdiin qabu ture biyya isaatti galee biyya kiyya jedhee hojjetee jiraata jedhee yaada akkasii hin qabu ture. Haa ta'uti immoo amma uummannis hojii ta'ee tokko ta'ee tokkummaa uumee falmachuun jijjiirama kana fiduu danda'eera. Keessa ajaa'ibu jijjiirama jennaan
Anis yeroo achi turetti wanni dhagaa ture wanni argaa ture waan sadarkaa amma jirtu kanatti waan amantu hin turre amma garuu yeroo gabaabduu tana keessatti wanni arge jijjiiramni arge aanaa miti namni kamuu waan ragaa ba'u baay'ee namatti tola kanaaf maal hojjechuuf si kakaasa jedhee yaade. Dhugaadha waan hedduu abdii namatti horu dhiigni qeerroo keenyaa akkasumatti jigee hin hafne. Ajaa'iba. Ajaa'iba si jedha kana waaqa tulaala. Jecha waaqaati. Anyway baay'ee natti toleera. Maal irratti hojjechuuf tureeti? Maatiin nagaa jira. Mee adda hin baasne amma hojii adda addaa kana irratti odeeffannoowwan jiran gurguruu jira wanni yaadne jira amma hin murteessine yeroodhaaf hin murteessine waan jiru kana mee keessaa laallee biyyaanlee isinitti nu baasee jennu irratti itti deemuu kennan. Jaran kana meeqaaf keessani? Haadha isheen wanti xinnaatte. Mi'aaye maal godha? Tokko naa kenname. Tole. Hiree keenya takka qoodannee fuudhannee ofii dadhabneetu alagaadhaaf laannee hiree keenya takka qoodannee fuudhannee ofii dadhabneetu.